السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتنا سنقبلنا دفنا جرارة أصلي في قربا صداك إنها كان مكان سائن وحمزة ويرقدني نقوم قبني ملك همين في الدفن أسفني فدو ديرو أسدك أسر أنا سواقول نقوم قبني ميسان نقوم جرى قافت شوف قد دفن هران تنا nagoo maaf dhufne ila amma gara ganda feesbuukaa kadhanne yoo garraa gaddachaanu jaboo sirraa waa hohojaan jaboo hohojaan dubbiin nu garramee jira dubbii amma dheengaddamoo halgadda mana aslii keessa haasawaa turan waa'ee lododoo nootti sheekaa nootti ustaaza no lododoo maqaan lododoo waa'ee lododoo Hamza saddaa keenyaa kuni muxuluggodhi nagaan nagastii keessa muxuluggodhi amma birrii kuma dhibba ergaa muxuluggodhi jedhee onnee daffe saddichi onneen guutamee gaafsan onnee qaba intalateen rabbuma eebbise ijoollee jagna irraa argatti rabbuma eebbise intala miira keessa galee muxuluggodhi jedheen asilillee achirra seenaa wayiitti kaase seenaa sheekoo itti kaase kana hunda jarri ka gootee fi hammeenyaa miti asliilleen hamzaallee hammeenyaa fi miti kan muxuluggodhi jedheen innillee hammeenya of keessaa hin qabu isumaaf yaadan amma sitti fuunaa ati maqaa sheekaa qabda maqaa ustaazaa qabda barsiisaa amantaa musliimaati yaaniituma kana itti haasawan achirratti waan jedhe gurra keessanii dhageettan namni gaafsan achi jala jirtan hiikee jira jedhe afaan guuttatee hiikee jira yookaan isiyyuu ol fida irratti isinitti himaa jedhe hiikee jira jedhe maan namni amantaa musliimaa keessatti akka qur'aanni rabbii jedhutti wanti marraa hin danda'amne kijiba jedhan inni amma barsiisaa amantaa musliimaatii kijibaa jira takka jedha oromoo lammaffaa waan ijoolleen tun quuqamtee gadi baatee akkana siigoona jetteen har'a ila gara mana feesbuukaa kanaati fuula feesbuuka isaa irratti gadi dhoobee afaanummaa sunuu maali jedhaa jiraami afaanummaa sunuu inumaa diinummaa fi ijoollee tarreessaa jiraami diinummaa fi maal yoo jaalatellee jibbillee gabba